رانا خلنا دقامة يروح فلوك عندي سبان بربادر فونك بسرعة دقامة سجلين كيا dhaggeeffadhu tokkoffaa waa'ee qiyaasin galchuu lammaffaa immoo sagaleen ati deddeebi'u ifama nagalchaa fi nangalchuu osoo hin taane osoo waan ta'e irratti dhaggeeffadhu sagaleen ati amma deddeemuu jirtuuni ifama naa godhi maayikii arara muutii qabachuu osoo hin taane agandaa ofirratti deebi'e kana filis sagaleen ati amma olii gad deemuu jirtuun mana zamaanotti ammana haasee nama rakkateetu jira nama rakkateerraa naasoo jira abbaan keenya nyaata naan kannuu maal kejee nama rakkateen irraa dubbatu jiraan sigalee namni akka ibsatti jireenya sadaa jena jiraachisu jiru hin jiru namni akka ibsatti hin jiru sijjama dhaggeeffadhu arrabuu rakkoon irra geenye sagalee naan ta'e fitachiisa haa fitachiisi dura dabbal mee dabbal dhis alli si dhaggeeffadhu nagu hunduma keessa nuu ifamna godha ani amma agandaan ka maayikii waan dhaggeeffadhu laaloo amma booda ani dhaggeeffadhu intala si koomandooti abbaan kiyya warra arsiiti dhaggeeffadhu ani haatiti yaa harargee arra booda maakiin harargee itti naaf hin dhaabbatiin dhageesseemi arra booda maqaan hoolaa ati harargee miti ana harargee miti ittiin dhaladhe malee ati arsiidha maqaa kiyya nan kaasiin donqoo rakkoon qabu ati arsiidha naa deebisi gaafi kiyya an arsiidha ibsaas namni rakkoon irra geenye arra booda waa'ee ibsaa singalchu ibsaa maqaa keetiin yaamamu koy rakkoon qabu ibsaan dabbaali malee arra booda maqaa kiyya yaamina si jammatu yaamu dhimma keetillee seenuu dhaggeeffadhu anamma kana dhaggeeffadhu asirratti dubbii si ibsu waan takka walii agallu kutak waan na dhaabbachuuf hin qabdu na dhaggeeffadhu yeroo takkitti qofa guddistan ishii hin guddistan booloota yeroo takkitti qofa amma dhimma foololleen seeninii nalleen arrabsinii waan takka illee seenin anamma yeroo takka banaahulla yoo arrabaa deemte dhiifama naa godhi wal gaggeessin eegmal yaa waan takka laa yeroo takka waan takka walii agallu nama illee mana keessa jirallee uummatee hedduun barbaadellee anis duraan dursee sagalee muka akka dhagaamu fi atillee akka dhuftuun fedha yoo takka jawaan dubbatti deebine qotu ifama naa godhi oguta kas debi sagalee sibana oguta kas debi ummanni kun isaa dhaga watiin dhageeffata oguta kas debi really serious jira la raasi asa jira big target on one kanname one nabira geeda malee public politically media khiyati miti kun annama siyasa di sundi khasani betani siyasa khiyamo ana wajhi walin qabatu justice humanity kun mirga dhala nama isa wal gargaaru sagalee wali ta'uti gocha mai sa mai kira dalage gocha abba mana hada mana radal go son tane gocha dalli nama raddargu kan ta'in yetu falla sagaleen disiban ay ma buta kay gamurmi asra qabat sagaleen sibana edege fanta bani nagu koy buta sagaleen bana rakko kabu egesin barbade kacina wantu gona koy wana ma jette kessa wana ma jette way si debise lufufi wana ma jette way raga walin si debise lufufi wana ma jette raga walin si debise lufufi ay debise atis nama khayro jirura inagu wambe wanda tamma jette qul fi dan qul famira manni si kambetu hiqa masrida qulfi isin hin beelleen qollofameera jette dhugaadha jecha kan keessa jechuudha dhugaa jechuun waan san dhugaa jechuun son ta'in jecha kan ataman nu jettanii jechuudha bakka kanatti torbaan lama booda torbaan darbe isii yoo alatti argee jiraadhe waan yookaan ammoo si dama haadha faaxeefa wajjin hojjatte yookaan ammoo haadha seenaafa waliin hojjatte yoo argee jiraadhe waan goobas fayyaade okay gaafina gaafatte mi laale so ammas meedam suuraa maayikii tartaka public irratti argee jiru wallahi billahi argina inni meedu gooti mataan kee suuraa kana argina garuu amma yoo si argina ali biya ani bar dabbaali bar ani dhageeffatu dabbaan sagalee sirkiin irra bu'e haasoo keen irra murame maali ayye ko yeroo takka laal waan takka clear si gurbar baat warroonni bishan kaas gale giritanii fi namoonni gaazii tan gubbaa giritan mee namni qabrii isaatiin kaatee suuraa maayikii ammaati bidde kana public irratti gidi jaan argina minaan jiru isin kana keessa jira suuricha kana मैं अब सूरा दी वाले गलते नहीं कोई बोल मगर तीन बात आनी अम्मा सिन और मों कोई सगले से दिवाना अरे मैं सुनते फिर आगे अंगन नंदू तो सगले माइक डाको बात कहते बेदिया माँ गारू वांग कना गावे सिंग बातें बोचे इमाम बुस्ते के जोले मिस्किन बियारा बात इमाम अब बोते इमत्ते लगा बोते संगाप सं कोदन आगे सं सगले से दिवाना ये हिरी बदली nyatali nyatu wata semakin kamu olah yetiung kebeli olah tiung kebeli olah nak kena suini nagoda sagaleen kun maa kiraa miti qotu naan jabban barbaad kiti ga sagalee maalif dabda dabbal fitime
Oi rakkoon qabu. Oi na dhaggeeffadhu takka. Sagaleen kuni lama abbaan barbaade. Dabbaan sagalee fi Oi eeguma si wajji wanta kanatti walii gala namni an barbaadu nama kana hunda rasi. Sagalee fiti. Baabure akka anaafis waltaa maali sagalee nuufiti. guddina kan kee argaa jirtu nutu si argaara malee guddina ati guddataa jirtu nutu si argaara malee argaa jirtu. Sagalee fi. Okay, amma isin jeequuf deemtan dhifama yeroo takkaan hikmaa hojii naasaa. Nu hundarra dhugaa dubbannoo ta'e hikmaan nama maayikii qaamallee beeku, namatti dhiyaateellee beeku, nama mana siitis beeku, really serious justii amma dhugubatti maayikiin keessi gubtu namni hundi hubatu isiidha garuu dubbachuun barbaadu na fakkaata malee. Ani amma isi hojii naasaa dhifama naa godha. Hikmaa ati amma sagalee guutuutti bani nangatti sagalee guutuutti sagalee hanga dhumaa godhe hanga qoma irraa muramee na dhageeffadhu laa aduun tunnaandiin sagalee daqiiqaa 15 suuraa isii kaaseen bilbila kaameeraa duuba deebisee namoota isii wajjin jiran sadii wajjin bakka sagaleen kun itti haasa'ame si garsiisa. Okay, kan erga yeme amma yoo Oi na dhageeffadhu isin ergu keessaan isin ergu qoyuu takka na dhageeffadhu keessaan illee ergu sagalee guutuullee ittiin banu ati amma yoo dandeesse waan takka godhi lakki wanni kun soba yoo naan gatte maayikin bilbili amma saatii kana nambara isin ni qabda. Ani naasoyne gareen hin jaaramne dabbaalitti hin argamne sagalee ta'ii jahamee dabbaalitti ergamni kan namne agattu maayikin amma saatii kanatti bilbili uummata 600 kanarratti angaafsaniin kijibaata yalla karaa sun qaban namoo garuu yoon deebisaa sun deebisee dabbaalaatti haasawaa qofa yoo oolte hin ta'u wal dhaggeeffachuu qabna ati gisee haasawaa itti na dhaggeeffadhu haa yoo na dhaggeeffate yaadan namoonni siin jebaran ayyaa akka tokko qabadhu namoo yeroo tokko hin deemne. Okay, amatti. Dhaabbadhu namoo fi kana wayii wudidirii hobbaa jirraa miti dhaggeessiif. Wudidirii ta'uu baatu jesti dubbannoo ta'e dhimmaa qaatu baddure si mormaa jira. Dhimmaa qaati si mudeema dhagayi. Itti bilbilii maarree godhii miti. Ani waastinnatii fudhadhee ani mataan xiyyaatiirra na gaafachuu dandeessa. Maakii wanni si bira dhufe sagalee si